السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو المان رومو بقى نجا جراتا سنين جدا. نموت في تيكيتي تيارا كرا أونلاينيتين بالبلغين نرى أكتمت مرجو دندينيا يسجدوف سنغر سيسا نفانا بوا جل كبرتي بلاستوري كيسا أبي إثيوبيان ايرلاينز jedhu buufachuu qabna. Isa kana pileestoriin bakka kanatti sarchii kanarra barreessina. Ethiopian Airlines Ethiopian Airlines jettee isa jalqabaa kana dhoofta irratti appichi isa kana jechaadha. Ani buusee qaba waan ta'eef oppiin jedhee seena. Oppiin yoo jedhee seenu bifa kanaan sii fida jechaadha. Afaan Oromootiin jira. Afaan Oromootiin waan jiruuf baay'ee sii tajaajila jechaadha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo namni beektan isin faayidaa Ingiliffaanis Amaariffaanis jira. Dhaqa qofa moo dhattee galuudha moo magaalaa hedduu piroosesii baay'ee si gaafata. As dhaquu qofa fakkeenyaaf yoo ta'e biyya galuuf biyya deemuu qofa yoo ta'e asitti dhaqaa qofa itti as tuttaa. Achi yoo tutte ka'umsi eessarraa kaataa siin jedha. Ka'umsa asirratti fakkeenyaaf Kuweetii ka'a. Garam deema gara Addis Ababa yookaan Finfinnee. Addis Ababa jedha asitti nu sii fida. Kuweetirraa gara Addis Ababa jechuudha. Gadi buuta ammas gadi yoo buutu guyyaa ka'umsaa yoon bararuu feeta guyyaa san filachuu qabda. As tuttacha fakkeenyaaf guyyaa dheeressuu barbaaddu harkiftee muddee keessa moo amajjii keessa moo murraan dhala moo fageessitee marachuu dandeecha. Fakkeenyaaf ji'a muddee kana 22tti deemaa jedhuun isuma kana dhoofta itti fuufsiin jedha. Okay, muddee 22 deemta jecha kun argasirra argatta galmaa'ee jira jecha. Imalaan nama meeqa imaltaa maatii qabda waan akkasii gaafata. As tuttaa ga'eessa ijoollee daa'ima hooyyee as guutta. Kanaafuu nama tokko qofa tuttaa jecha. Okay, tokko tuttaa mirkaneessedha as tuttaa jecha. Achi booda maayilaan kafaleedha. Maayila kana oonii gootanii maayilaan kafalii fageenya jechuu isaati. Achi booda balallii barbaadeedha amma guyyaa xiyyaarri bararu san gatii isaa beekuudhaaf as tuttaa jecha bakka booraa kana balallii barbaade fedhu kanarra tuttaa. Achi booda akkanatti sii baachaa. Fakkeenyaaf Kuweetii fi Finfinnee jidduu sa'aatii 4 fi daqiiqaa 20 deemachaa qilleensarra. Fakkeenyaaf sa'a 3 muddee sa'aatii amma 22 muradhee miti kun asittan 22 muddee jedha. Ka'umsi Kuweetirraa muddee 22 Finfinnee jecha bakki itti qubadhu. Sa'a 3 fi daqiiqaa 5 halkan keessa yoo ka'e ganama yookiin sa'a 7 fi daqiiqaa 25 jechuun sa'aatii Itoophiyaa sa'a 1 fi
daqiiqaa 20 kan itti buuta jechuudha. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa lakkoofsi koodii isaa ET621 dha. Lakkoofsa balaliiti. Gatiin isaa ammoo as jala dhuftee ilaaltacha gatii isaa meeqa akka ta'e. Gatii isaa soorii mee maayilii kana ofirraa haa cufnu gudduu wal takka deebi'asiin maayilii sana ofirraa cufaa. Isa kana mee oon ka goone kana of goona. Achi booda balalii barbaadee dura dhoofna. Barbaadaa jira. Gatiin isaa dhufee jira jecha. Gaafa muddee 22 imalli tokkoffaan nama tokko jechaadha. Qarshii diinaara Kuwaitii 119. 119 jecha. Bifa kanaan tikkeettii murachuu dandeessa. Gatiin isaa dabalaa ol ka'aa gabbaa akkaataa ma'uunaatiin deema. Fakkeenya asitti 293 gaafa jedhu jira. Bifa saniin tikkeettii xiyyaaraa beekuu arguu gatiin meeqaan dabalee moo gadi bu'ee fageechee yoo muradhe meeqa dhufaa akkana sii kaa'aa jechaadha. Warri gaafii kana karaa keessaatiin na gaafattaniif galatooma. Isin jechuu barbaada. Afaan Oromootiin baay'ee nama rakkisuuyyuu baay'ee bareedaa ture. Baay'ee mishaadha afaan Oromootiin jira. Atama yeroo baay'ee dhuftee aseessatudha bakka xiyyaara kanaa kana ootudha. Xiyyaara kana. Waa hedduu jira afaan Oromootiin baafata kanas yoo dhufte waa hedduu argita. Seeraa fi dambii ittiin bulbata daandii xiyyaara Itoophiyaa miseensummaa guutuu meeshaalee kaargoo waan garaagaraa miseensa san ta'uu waa hedduu si fayyada. Bifa kanaan jira. Galatoomaa isiniin jedha.